nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 35 lakkoofsa 10. Warri Waaqayyo isaan furee deebi'anii faarfannaadhaan gara Xiyoonitti waliin ba'u, gammachuu bara baraatiin hin gonfamu. Gammadanii in ililchu, gaddii fi dhiphinni isaan irraa in fagaata jedha. Egaa guyyaa tokko Waaqayyo si furuudhaaf gara kee hin dhufa. Seenaa kee jijjiiruudhaaf gara kee hin dhufa. Dhiphina kee fi gadda kee sirraa fageessuudhaaf hin dhufa. Gammachuu bara baraa siif kennuudhaaf hin dhufa. Kanaafiyyuu yaada kee hundumaatiin gara Waaqayyootti deebi'i. Waaqayyoon amanadhu, jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraadhu. Warri jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraatanii Waaqayyoon amanatan gammachuu bara baraa argachuudhaaf shakkii tokkollee hin qaban. Kanaafiyyuu atis jireenya bara baraa qabaachuudhaaf, gammachuu bara baraa qabaachuudhaaf Waaqayyoon amanachuudhaan jireenya kee hundumaa Waaqayyootti kennuudhaan